jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisituuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli gara waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyatti akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe waan baay'ee nama gammachiisu viidiyoo baay'ee hundi keessanuu Oromoo hundinuu itti gammaddanidha. Egaa akkuma jalqaba irratti argitan Dooktor Naafii namni hin beekne hin jiru. Egaa Dooktor Naafiin hojiilee adda addaa hojjetee ture. Innis fakkeenyaaf kitaaba maxxansuudhaan gama ogummaa adda addaa barsiisuun baay'ee nama dandeettii qabu, nama obsa qabu, akkasumas nama gahee guddaa hojjete jechuudha. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa Dooktor Naafiin karaa gaa'ela isaatiitti seenee jira. Dhugaa baga gammaddee koongireeshinii siin jennee jirra. Oromoo martinuu baga gammaddee siin jedhanii jiru. Gammachuun kee gammachuu Oromoo maraati. Sababni isaatis sabni Oromoo bal'aan baay'ees jaalata, baay'ees kabaja waan ta'eef uummanni Oromoo hundumtuu baay'ees gammadanii jiran. Dooktor Naafii anillee si gammadee jira. Baga gammaddee Oromoo hundinuu gammachuun kee gammachuu Oromoo maraati. Egaa Dooktor Naafiin egaa namni hin beekne jiru, namoota hedduutu beeka. Karaa yuutuubiitiin, karaa fuula feesbuukiitiin, karaa hedduudhaan nama ogummaa adda addaa qabudha. Akkasumas nama seenaa dheeraa qabudha. Dooktor Naafiin haa ta'u malee wanti hunduu guyyaa isaa eeggatee hin ta'a. Osoo Dooktor Naafiin osoo warroota fuudhan warroota bultii ijaarratanitti yoomma kamta jedhee gammadaa shoodoo gaafachaa turu akka carraa kaleessa sapiraayis godhee jira jechuudha. Egaa gammachuun kee gammachuu hunda keenyatti. Dhugaa Oromoo baay'eetu gammadee Dooktor Naafii namni baay'eetu jaalata, Oromoo maraatu jaalata. Nama waan gaarii hojjetu, nama waan gaarii barsiisu, nama sabaan nama hin qoonne, amantaadhaan hin qoonne, nama Oromocha takkaan laaludha Dooktor Naafiin. Gahee adda addaa taphatee jira jechuudha. Kanaafuu namoota hedduutu Dooktor Naafiin baga gammaddee jedhanii jirani. Isaan keessaa namoota gammachuu Dooktor Naafii kana irratti hirmaatee akka gammachuu ofiitti fudhate keessaa tokkoon koomentoota isaanii isinii dubbisaa, isin immoo bitu nu wajjin dhaggeeffadhaadha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Please laayik sheer godhaadha. Laayik sheer gochuun isin hin kaffalchiisu. Kanaafuu laayik sheer gootanii na jajjabeessan isiniin jira. Egaa koongireeshin Dooktor Naafii geetuu baga ittiin si gahee horaa bulaa jechuudhaan Aslee Muhammad koomentii isaa jalatti barreessee jira jechuudha. Akkasumas gammadaa shoo yookiin gammadaa olaanaa kabbadaa galata waaqayyoo baga guyyaa eebbifamtuu kanaan geesse biroo koongireeshin waldaa dhiirotaa fuudhaniitti milkii guddaa jirta jechuudhaan koomentii jalatti yaada isaa ibsatee jira jechuudha. Akkasumas Raachee Tasfaayee koongireeshin Dooktor Naafiyaa jechuudhaan koomentii jalatti kennee jira. Akkasumas Misraa Kamaal koongireeshin baga gammadde horaa bulaa jechuudhaan yaada ishee dabarfattee jirti. Akkasumas Galaanaa dhiirri gahee fuudhee durbi geesse heerumu kunis heeruma baga waliin fuutan obboleessa koo waliin aarii filadhaa ilmaa fi intala argadhaa jechuudhaan eebbisee jira jechuudha Galaanaa Gaaromsaa. Egaa akkasumas obsaa horaa baay'adhaa gaa'ela milkii kan eebbifame isiniif haa ta'u jechuudhaan yaada isaa dabarfatee jira. Akkasumas Nahoom Girmaa'u sa'aatii kanatti namni ani caalaa gammachuu qabuuf barbaaduuf isin eege. Obboleessa koo guyyaa kanaan gahuu keetiif galanni kan waaqayyooti. Ati yeroo hundaa mara maqaan isaa haa waamamu jechuudhaan eebbisee jira jechuudha. Akkasumas abdii isaan koongireeshin jechuudhaan akkasumas namoota baay'eedha kan maqaa isaanii isinii dhiira fixu. Namoota baay'eetu baga gammachuu Dooktor Naafii kana
akka gammachuu ofiitti fudhatee egaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Dhugaa gammachuun doktornaa fi gammachuu Oromoo guutuuti. Namoota hedduutu gammadee fi egaa namni tokko guyyaa waan gaarii hojjete uummataaf waan gaarii hojjete gammachuun isaa gammachuu uummataati jechuudha. Kanaafuu uummanni martuu gammadanii fi jiran jechuudha. Dhugaa baay'ee kan namatti toludha. Egaa Dooktor Naafiin sargii cidha keessan kan Abrahaamii fi Saaraa isiniif haa ta'u, horaa bulaa hamtuun isin argin jechuudhaan anillee koomentii itti dabalee jira. Egaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Gaa'ela gaarii kan milkii isiniif haa ta'u, waliin horaa bulaa jechuudhaan namoonni hedduun koomentoota isaanii jalatti galmeessanii jiru. Egaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Please like share gochuu hin dagatinaa viidiyoo kiyya. Iddoo rakkinnii fi yookiin qeeqa qabdanitti koomentii jalatti na beeksisu.